Galatoomii
wallisaa keenya maal jibbitaree jaalkoo yennaanii roorroo jedhe. Akkasanii egaa Oromoo lammii kiyya akkam nagaa jirtu waan sadituu walirra na jalaa bu'e. Inni tokko waggaa 38ffaa dhaloota goota keenya Hacaaluu Hundeessaati. Inni lammaffaan amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo guyyaa wobooti. Inni lammaffaan bara haaraa 2021 finneeti 2022 seenna jechuudha akka lakkoofsa Oromootti. Egaa Oromoon kalaandarii mataa isaa qabaatullee haga Oromiyaan bilisoomtuu fi haga Oromoon akka sirna bulchiinsa isaatti barasaa lakkaawwachuutti deebi'utti ammaaf Oromoon barasaa kan lakkaawwachaa jiru akka lakkoofsa faranjiitti lakkaawwamu bara haaraa har'a jijjiiramuuf jiru kanaa jechuudha. Kanaaf Oromoo lammii koo leellistoota goota keenya Hacaaluu Hundeessaa guyyaa dhaloota isaa waggaa 38ffaadhaan baga nuun ga'ee baga guyyaa Hacaaluu kanatti Hacaaluu yaadachuudhaaf jiraanne. Hacaaluun har'a addunyaa kanarra jiraachuu baatullee Oromoon lammiinsaa miiliyoonni 60 jedhamee shallagama. Akka biyya sanaatitti istaatiksii sirrii ta'e lafa kaawwamuu baatullee waan Oromoo hundumtuu hir'isuu waan ta'eef jechuudha. Uummata miiliyoona 110tti shallagamaa sana keessaa miiliyoonni 60 Oromoodha jedhameeti kan shallagamu. Kanas ta'e sanas Oromoo bal'aan Hacaaluu onnee isaa garaa isaa sammuu isaa keessaa jaallatu waggaa 38ffaa isaa kana yaadachuudhaaf baga addunyaa kanarra jiraannee waggaa dhaloota isaa 38ffaa kana waliinuu yaadannee yaadachaa oollee Hacaaluu wareegama isaallee yaadannaa, gootummaa isaallee yaadannaa, qabsoo inni gaggeessaa as ga'ellee hunda yaadannaa. Itti akka waliigalaatitti maatii isaa dabalatee gochaa isaa hunda yaadachaa oollee guyyaa har'aa kana jechuudha. Baga addunyaa kanarra jiraannee waliinuu yaadachaa oolleen jedha. Inni gara biraa jala bultii kabaja ayyaana waraana bilisummaa Oromoo abdii tokkicha Oromoon yeroo ammaa kana qabu waraana bilisummaa Oromooti. Baga jala bultii ayyaana isaatiin dhugeen jedha. Akkasumas bara hamaa bara ulfaata 2021 dabarsine kana keessa inni dhufu maal akka ta'u tilmaamuun nu rakkisullee bara hamaa kanarraa bara hamaa 2021 kanarraa bara 2022tti baga lubbuun jiraannee ceene warri lubbuun jirru warri immoo haala adda addaa keessa jirtan warri mana hidhaa keessa jirtan warri sababa adda addaatiin balaa uumamaatiin rakkoo dararaa dhandhamaa jirtan balaa mootummaan nama nyaataa sirna Minilik gadadoo madoo maatii keessan isinirraa wareege gadda maatii keessanii gaddaa guyyaa irraa kana geessan baga waliinuu geenye tarii waggaan itti aanu kunii fi fuuldurri keenya dukkana bara kanaa nurraa haguugee ifatti nu baasa ta'a. Maalumaafuu garuu
warri mana hidhaa keessa jirtanis, warri gaddaaf gadadoo keessa jirtanis, warri balaa uumamaatiinis, balaa namni uumeedhaanis dararamaa jirtan hundi keenya iyyuu baga waliinuu geenyee jechuun barbaada. Baay'ee ulfaataadha. Gadi baaniillee dubbachuudhaafis dhiisuudhaafis haala nama rakkisu keessa waan jirruufi xiqqoo hamilee qabaatanii dubbachuu waan dubbatanillee sirna qabsiisanii dubbachuudhaafi wanti nama rakkisu tokko hedduutu jira. Sababni isaati wanta Oromoo irratti ta'aa jirutu waan humna namaa tokkootiin dubbatamee ibsamee dhaamsa dabarfachuun danda'amu waan hin taaneefi xiqqoo namatti ulfaata jechuudha. Maaliif gaafa barri kun jijjiiramu yeroo hunda gadi ba'een jecha lamas jecha sadis baga ittiin isiniin ga'ee baga waliin nu ga'ee jechaan tureeyyuu isa bara kanaa bira darbu moo bira hin darbin jedheeni ofii koo wajjiniinuu wal mormaa ture jechuudha. Kanaaf garuu kanas ta'ee sanas waan ba'aa hamma Oromoo irra jiru akeekuun ba'aa Oromoon baatee asiin ga'e bara kana keessa darbe dubbatanii fixuun ulfaataa ta'ullee garuu bara kanarraa bara itti aanutti baga nu ceesise jechuudhaaf waan akka aadeffadhe wayii waan natti fakkaatefan dirqamee as gadi ba'e. Kanaaf akka nama tokkootitti akka Oromoo tokkootitti lammii kiyya hunduma keessaniinuu baga ittiin isiniin ga'e jecha waan keessa dabarre xiqqoo irraa. Ammoo waan nu eeggatu akkamitti simachuu qabnaa maaltu nurraa eeggama waan jedhurraa waanuma xiqqoo jedheen hawwii kiyya guutuu Oromoo bara gadadoo kanarraa, bara cinqii bara gaddaa kanarraa, bara gammachuutti akka jijjiiruuf. Bara gaddaa barri haloo fi gadda keessa jirru kun injifannoo fi gumaa lammii keenyaa baasuudhaan kan hidhame mana hidhaa keessaa baasuudhaan gammachuutti akka Oromoodhaaf jijjiiramu hawwaan waanuma xiqqoo jechuu barbaada. Oromoon bara 2021 akkamittiin dabarsee kan jedhurraan jalqaba waa xiqqoo jedha. 2021 2020 irraa 2021 tas ceene 2020 gaaga'ama guddaa Oromoo irra ga'e hundumti keenya walumaan quba qabna. Qabsaa'ota Oromoo lubbuudha haga mana hidhaatti guuramanii bara 2020 kana keessa nama addunyaa kanarraa lubbuudhaan dhabne tokko keessa nama guyyaa dhaloota isaa guyyaa har'aa kana yaadachaa oolle nama akka Hacaaluu Oromoo miiliyoona 60 bakka bu'u 2020 keessa dhabne 2020 gaafa xumurrannu 2021 kana keessa bara kana keessa bara gumaan Hacaaluu baatu walii hawwaa turre jechuudha. Sababa kanaan immoo gootota Oromoo qabsaa'ota Oromoo mana hidhaa keessatti mootummaan nama nyaataa sirna Minilikii qabsaa'aa jiru kun dararaa jiru kan isaan mana hidhaa keessaa ba'anii isa bara itti aanutti itti ceenu kan jennu walii hawwaa turre. Haa ta'uuti gumaa Hacaaluutis hin baane dhugaan Hacaaluutis hin baane Hacaaluu 1000 itti wareegne jechuudha bara kana. Hacaaluu 1000 itti dabalame ba'aatu nutti dabalame jechuudha. 2022tti yoo ceenu ba'aa Hacaaluu irratti ba'aa gara biraa nurratti dabalameet waggaa itti aanutti ceena jechuudha. Akkasuma gootonni keenya mana hidhaa jiran, qabsaa'onni keenya mana hidhaa jiran, hayyoonni Oromoo mana hidhaa jiran bara 2021 keessa bara itti nuu ba'an jennee hawwaa turre. Isaan irratti illee 1000 gootonni qabsaa'onni Oromoo mana hidhaatti dabalaman jechuudha. Kan isaan irratti dabalata jechuudha.
warri bara dheengaddaa 2020 yeroo bara kanatti as ceenu lubbuudhaan mana hidhaa keessa jiran 2021 mana hidhaa keessaa baasanii qalamanii irbaata bineessaa ta'anii ba'aa gara biraa nutti dabalan seenaa gara biraa nutti dabalanii 2021tti ceena jechuudha akka dhala Oromootitti. Kun hundumti kan raawwataa jiru mootummaa amma biyya bulchaa jiru mootummaa afaan Oromoo dubbatuu fi addunyaan illee mootummaan kun mootummaa Oromootii maaliifii qabsoo Oromootiin qabsoon Oromoo mootummaa darbe sana irratti gochaa tureen kan bakka bu'ee gaaffii Oromoon bara sana qabsaa turee fi injifate deebisee bakka bu'ee waan jedhuufi jarrillee afaan Oromoo dubbatu jedhanii kanaaf mootummaa kanaan warra mana hidhaatii baafamanii warri bara dheengaddaa lubbuudhaan mana hidhaa keessa jiran barana mana hidhaa keessaa baafamanii 2021 kana jechuudha ajjeefamanii bineensi nyaachaa ture jechuudha. Kan isaanillee dachaa gumaa Hacaaluu irratti dachaa nutti dabalan jechuudha. Akkasuma Oromoon kumaatamaan ajjeefaman ba'aa sana baannee jirra jechuudha. Bara dhufu kana bara 2022 itti aanu kana bara gumaa warra kanaa baafnee hidhamtoonni Oromoo mana hidhaatii ba'anii beeka gaafa mana hidhaatii ba'anii yoo jennu kadhaadhaan otoo hin taane mootummaa nama nyaataa kanaan kadhaadhaan otoo hin taane qabsoon Oromoon godhu itti jabaatee itti fufee kan hidhames mana hidhaatii ba'ee kan ajjeefames gumaan isaa ba'ee kan ajjeefame gumaan isaa ba'ee gaafa jennu waan isaan qabsaaniif waan isaan itti ajjeefaman waan isaan itti hidhaman suni gaaffii mirga saba Oromooti. Gaaffiin mirga saba Oromoo qabsoo ilmaan Oromootiin deebi'ee bara bilisummaa Oromoo walabummaa Oromiyaa itti gonfannee Oromoon kun bara 2022 kana keessa bara 2023tti yoo ceenu gammachuudhaan heeyyuudhaan burraaqiidhaan injifannoodhaan kan ceenu nuuf haa ta'u jechuun barbaada. Egaa yoo ba'aa kana baannee bara 2022 kanatti seennu Oromoon tokko dogoggora hookaa itti gaafatama seenaa bara 2021 ba'uun irra ture. Bara kana bahuu akka isarra jiraatu wal akeekaa qabsoo keenya ciminaan itti fufaa itti deemuun akka nurra jiraatu asuma achi wal akeekuun murteessaadha jedheetiin ni yaada. Duubatti deebi'ee bara 2021 hir'ina isaa qofaadha kanan dubbadhee bara kana keessa milkaa'inni Oromoon illee itti galmeesse gaaga'amni immoo mootummaa nama nyaataa kuni kallattii hundaan saaxilamuun isaa bara 2021 kana keessa mul'ateera jechuudha. Kana keessatti qabsoon Oromoo gochaa ture. Tarii bakka barbaannu sana ga'uu baannullee kana keessaallee Oromoon hamma tokko qooda qaba jechuudha. Oromoon silaa haga isarraa eegamu godheera otoo ta'e waan hunda bara kana keessa xumurrachuun waan nurra jiraatufan waan kanaan dura qeeqa kaase sana dursee kaase jechuudha. 2021 dabarsine kana keessatti waan Oromoon guuttate tokko keessa kan abdii itti hore tokko keessa dhaloonni qubee qeerroo fi qarreen Oromoo harka duwwaa mootummaa kanaan dura ture sana mootummaa sana baay'isawee hammeeffachaa baay'ee anaannannee irratti qabsaa ture. Mootummaa wayyaanee TPLF jechuudha. Mootummaa sun mootummaa baay'ee gara jabaa, mootummaa sun baay'ee hammaataa, mootummaa sun baay'ee diktaatara, mootummaa sun baay'ee saamaa hattuu ture. Keessumaayyuu Oromoodhaaf immoo
bineensa addaa ture jechuudha mootummaa wayyaanee. Isa sana hadheeffannee qabsoofnetti injifannee garuu mootummaan bara kanaa mootummaan amma jiru kuni asumaanuu achi sana dachaadha nutti ta'e. Kana asumaan yaadachiisuu waan an barbaadefan. Kanaaf bara sana bara mootummaa wayyaanee qeerroo fi qarreen harka duwwaa falmaa ture suni bara 2010 kana yoo xiqqaate dhibba yoo jechuu baanne parsantiin 75 har'a guyyaa har'a qawwee hidhatee bosona jira yoo jenne hundumti keenya waan dachii irratti argaa jirru waan ta'eef waan asuma walitti himnu yookaan immoo waan wal shakkisiisu mitiidha jechuudha. Qeerroo fi qarreen torbaniin kutaalee godinaalee Oromoo guutummaan guututti qawwee kilaashii hidhatee eebbifamaa jiru kuni bara 2020 kana tokko keessa waan hojjetameedha. Inni kuni injifannoo guddaa Oromoon isa kanatti abdii godhatee egereen Oromiyaa fi Oromoollee gumaan wareegamtoota keenyaallee kan nuu baasu kana kan jedhu abdii hawaasa Oromootti horee jechuudha. Inni kuni injifannoo bara 2021 arganne waan ta'eef Oromoon baga gammaddan baga gammanne jechuun barbaada. Silaa odoo isa kana qabaachuu baanne har'a haguma kanallee gadi baanee sadarkaa itti waa dubbachuu dandeenyu hin geenyu turreeyyuu jechuudha. Maaliif jennaan qabsaa'onni keenya gameeyyiin kaleessa jennee nuti hayyuun kaleessa jennee dhugaa dubbachuudha fi dukkanni jalqaba isaanitti ifti mul'ate ifti Oromoo immoo karaa qabsoo bilisummaa Oromootiin jennee faana hiriiraa turretu har'a faallaa qabsoo Oromoo ta'ee sirna minilik odoo ijaan argan minilik zamacha minilik birgeed odoo iji isaanii argu Oromoo irratti rabsame Oromoon otoo tumamaa odoo ajjeefama odoo jumlaadhaan harmi irraa muramaa harki irraa ciramee bosona mukarratti fannisanii nutti agarsiisaa jiran bara kana. Qabsaa'onni akka sanatti abdataa turretu har'a nu jala garagalee fira mootummaa kanaa ta'e mootummaa sanaa wajjiniinu dhala Oromoo nyaachaa jira. Kanaaf kana jalaa ba'ee Oromoon humna hamma kanaa qabaachuun humna kana fakkaatu bara isaan hooggananii miti bara kamiyyuu keessatti humna Oromoon qabaatee hin beekne qabaatee agarsiise jechuudha. Godinaalee Oromoo hunda guutummaan guututti jechuudha. Inni kun waan nama gammachiisuudha. Gammachuu bara 2021 kana keessa Oromoon itti gammadeedha. Itti gammaduu qofaadha miti abdiillee itti horateedha jechuudha. Hin cabnu boquu keenya gadi hin qabannu kan Oromoo jechisiiseedha jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo ammallee haa lalisuu injifatee haa galu Waaqayyo hirree waraana bilisummaa Oromoo hirree leencaa haa godhu mirgaan haa galchuu haa milkaa'u jedha. Bara 2021 kana keessa 22 dhufu kana keessa abdiin Oromoo woboodha. Woboon hin moo'a hin injifannaa. Waaqayyo immoo abbaa biyyaa mirgi sabni Oromoo kabajamee abbaa biyyaa bara itti taanu kan ta'ullee kanaan jechuudha. Kanaan jedheetiin abdadha. Kanaaf injifannoo fi gammachuun gadda qofa odoo hin taane immoo bara darbe kana keessa waggaa bara 2021 keessa galmaa'e keessa Oromoo qeerroo fi qarreen hundi woboo ta'uun isaatii fi Oromiyaa guutummaan guututti Oromiyaa keessa socho'uun isaa waan hedduu nama gammachiisuudha. Inni kun immoo gama tokkoon kan abdii Oromootti hore kan boquu Oromoo akka gadi hin cabne kan taasise keessaa waan ta'eef isa kanallee akka gammachuutti ilaaluu fi akka gammachuutti dhaamsa kana dabarfachuun murteessaa waan ta'eef hedduun gammadee baga gammaddanii Waaqayyo immoo isa kana firiitti nu godhee bara Oromoon bara dhufu kun bara Oromoon mirga isaa kabachiise ijoollee isaatiin itti boone seenaa haaraa galmeessisullee Waaqayyo nu haa taasisu jedha jechuudha. Inni gara biraa waa xiqqoo wanti jechuu barbaadu maal inni dhaamsa Oromoo hawaasa Oromoo walii galaatifan dhaamsa qaba jechuudha.
baay'ee dheeraa haasa'uudhaaf hin dhufne. Akkuman jalqaba himadhe wanni jedhanillee waan nama rakkisuuf jechuudha. Dhaamsin Oromoo kiyya maraaf qabu akka itti jirru ifa galaadha. Akka itti jirru seenaa qabsoo Oromoo keessatti, seenaa jiruu fi jireenya Oromoo keessatti bara hamaa jedhamee kan dubbatame kan galmaa'e seenaa Oromoo keessatti bara Minilik jedhaniiti kan galmaa'ee seenaan illee beeku dhugaan illee warri dhandhama mootummaa Minilik dhandhame akaakileen abaabileen keenya dhufaa himaa dabarsaadhaan nu arganii fi nu dabarsanii bara sana barri hamaan ture jechuudha. Barri kun bara Minilik sadaffaa jedhanii moggaasaniiru. Sadaffaa jedhamee haa moggaafamu malee gochaan isaa immoo sanaa ol waan ta'eef maqaan isaa tarii kara fuula duraa maqaa kara biraa moggaasa gara biraa qabaachuudha mala. Garuu Oromoo amma kan harkaa qabu dachaa Minilik bara isaa sana Oromoo irratti raawwaterraan dachaa lamaa sadiinii jechuudha. Isuma kana dandamatee qabatee kan taa'utu jira. Warra ganee isa sana wajjin harka rukutu haa dhiisnuuti. Warra isa sana nutti leellisu haa dhiisnuuti. Warri immoo barri kun hin darbaa laata. Durumayyuu Oromoo waan cabse beeka. Baraaf surguggee gad jedhanii jala dabarsuu, jala darbuu. Barri kun hin darbaa. Mee barri kun haa darbuu. Isa jedhu sanatu darbaa dabarsaan waggaa 150 Oromoo cabse. Oromoon isa kanatti amanuu dhiisuu danda'utu isarra jiraata. Isa kanatti yoo amanuu dhiisen qofaadha bara dabarsuu barraa darbu jechuu furguggee fi bara isa jedhu kana mammaaksa akkasii kana ofirraa dhiisuu qofatu bara kana asumattan gabaabsa jedhee murteeffachuu isaa qofatu Oromoon haala keessa jiru kana keessa isa baasuu danda'a jechuudha. Jedhee tan amana. Kanaaf Oromoon har'a harka duwwaa miti kan jiru. Kanaaf Oromoon har'a humna guddaadha qaba. Kanaaf Oromoon har'a dhaloota qaroo har'a warra jaanjoo maraatuu argitee deengadda gaafa wal saaxilan gurbaan biyya Kanaadaatii gale kun Hangaasaa Ibraahim jedhamu kun waamoo hooggana waan dubbatu hin beekne waan hojjetu hin beekne jedhe. Inni iyyuu beekaa ta'e jechuudha. Hundi isaaniitu akkasuma. Garuu Oromoon qaroo meeqatu har'a? Qaroo meeqatu kan warra har'a biyya bulchuu kana uumuu danda'u. Beeka biyyee irraa tolchee warra kana dhakaa irraa tolchee daakuu irraa tolchee nama gochuu danda'u qaba Oromoon. Warra har'a biyya bulchaa jiru warra biyya bulchaa jirraa jedhan kan. Warra har'a biyya bulchina jedhanii biyya ibidda keessa kaa'an kana kan tolchuu danda'u qaba Oromoon jechuudha. Kanaaf barri kun haa darbuu dhiifne bara 2022 irraa bara 2023 dabarfanna jechuu dhiise bara kana keessatti gabaabsee bara kana keessatti rakkoo Oromoo xumure mirga saba Oromootii fi waan Oromoon barbaadu Oromoo fi Oromiyaa dhuunfadha jedhee Oromoon bara kana keessa beela'ee rakkatee dheebotee qabsaa'ee kana keessaa ba'uudha qaba kan jedhu dhaamsa dabarfachuu barbaada. Dhugaa dubbachuudhaaf waan baay'ee kan laga cehuun isarra hin turre laga ceesise. Kan ofitti kan gabaabsinee deebii ariitiidhaan itti kennuun nurra ture laga ceesifne. Innis ajjeechaa Hacaaluu dhugaa Hacaaluu Oromoo wal faana kaanii otoo barbaanne mootummaa kana funyaan qabne harkaa baasuu dandeenya ture. Isa inni tokko Gibsi, tokko Wayyaanee Juntaa, tokko Shanee,
tokko maaloo jedhu miti. Namoonni Hacaaluu ajjeesuudhaaf natti dhufan Tigriffa haasa'u inni kun mataan isaa qaanii dhabeettu. Isa kana liqimsinee teenyee buluu mataan isaa qaanii. Tigriffa yoo walitti haasa'an Tigriffa haasa'u yoommoo as deebi'anii haasa'an anatti Oromiffa haasa'u. Mee diraamaa akka kanaa laala Oromoo. Mee diraamaa akka kanaa laala. Odoo gaafa sana Oromoon miiliyoonni 60 hoo jedhee yookaan lafarraa haxaamee bule biitti sun biyya nafxanyaa haa taatu inni isa ture. Yookaan immoo dhugaan Hacaaluu sana keessa argama ture jechuudha. Hacaaluun akkuma abbootii gadaa karrayyuu ajjeesanii shanee jedhan. Dantaa biyyi tokko tiksuudhaaf jecha garuu wal saaxilanii mootummaa naannoo Oromiyaa Komishinii Poolisii naannoo Oromiyaatu ajjeese kan jedhan ufuma wal saaxilan jechuudha. Inni kun kan ta'e abbootii gadaa sanaaf dhugaa ba'uu yookaan Oromoof dhugaa ba'uu yookaan dhugaa baasuu odoo hin taane qaawwa dantaa biyyitti tolchan tokko ittiin eegan tokko barbaachisuudhaaf gola keessatti mari'atanii ba'anii kan wal saaxilanii jechuudha. Hacaalus kan ajjeese jedhu. Hacaalus kan ajjeese jedhu. Garuu nuti bubbulchuun keenya ofirra dabarsuun keenya Hacaaluun hamma guyyaa har'aatti dhugaan isaa intalli fuutee manaa baate bilisa baate har'a mana hidhaatti. Oromoon otoo Oromoo miiliyoonni Hacaaluudhaaf halkanii guyyaa otoo boo'uu dhaaba. Ani hin boo'u jedhee Yoosan Geetahuun gumaa keetan baasa malee. Otoo hundi akkas jedheera otoo taate dhugaan Hacaaluu awwaalame amma guyyaa har'aan bulu. Maatiin isaa akkanatti caccabanii dhugaan isaa eessa jirti? Haati manaas akkanatti caccabdee dhugaan Hacaaluu eessa jirti? Dhugaan Hacaaluu otoo argame bara Oromoo hundatu fayya. Dhugaan Hacaaluu otoo ba'ee Oromoo hundatu fayya. Gumaan Hacaaluu otoo fayya Oromoo hundatu fayya. Hundi keenya har'a garuu dhibee keessa jira. Isa kana ofirra bubbulchine. Jawaar qabsaa'onni Oromoo mana hidhatti hamma guyyaa har'aa kana karraarfamaa jiran. Oromoon waan callisee baatee asiin ga'e. Hin bulfanne. Haa bultuutu dhugaa wareegamtoota keenyas awwaalee wareegamtoota irratti wareegamtoota abbaa gadaa ajjeesuu jechuun beeka. Abbootii gadaa bakka isaan dhaqanii sirna ofii gaggeeffatanitti ajjeesuu jechuun Oromoo miiliyoona 60 jennee lakkoofnu kana ajjeesuudha. Oromoodhaaf kuni galee inni kun bar siimboolii Oromoo ajjeesuu jechuun Oromoo miiliyoona 60 ajjeesuu jechuudha. Oromoon har'a ka'ee yoo xinnaate goofandiin illee deemaa jira. Jarri bar Oromoo lafarraa xaraguudhaaf goofandimii kana miiliyoonaan walii walitti qabaa jiru. Yoo xiqqaate gumaa abbootii gadaa kana baasuudhaaf qe'ee abbootii gadaa kana xiqqoo akka isaan aara galfatan taasisuudhaaf goofandiin walitti qabamaa jira. Oromoon hammam qooda irraa fudhataa jira kun. Hagam akka cabne of laala akkam akka of cabsaa jira. Maali kun? Kanallee ofaa gaafa. Ammas hidhamtoonni keenya mana hidhaa jiru. Gaaf kan hin hiikkatuu jedhu piroopagaandaa karaa daballee isaanii gadhiisu. Oromoon Jawaar nuuf hiikkataa, Baqqalaan nuuf hiikkataa, Abdii Raggaasaa hin hiikkata. Jaran maa hidhani maaliif isinii hiiku yoo isin callistanii ciiftan? Mee maal godhii jedhanii isin hiiku? Isinuu lolanne, isinuu hin falmanne, qabsaa'ota keenya jettanii agabuu bultanii, ala bultanii hin falmanne. Inni hidha sun maaliif gadhiisa? Mee maaliif gadhiisa jettanii eegdu? Oromoo of tuffachiiftan addunyaa irratti. Addunyaan irraa waan ishiin Tigree irra gortee waan Tigree qofa lallabduuf waan isin tuffatteef waan Oromoo tuffatteef waan hayyoo Oromoo tuffatteef. Nama tokkotu qabsaan Oromoo Jawaar qofaa ture jedha. Otoo inni jiraachuu baate Oromoo protesti sunuyyuu hin jiraatu iyyuu naan jedhe. Lakki Jawaar daandii qabsiise malee Oromoon hundi waan madaa'eef kanaaf wal faana ka'ee qabsaa'e. Inni toora tokko waan beekuuf waan hubateef waan qorateef waan
waan dubbisee argee fi daandii saaqee. Har'a Jawaar yoo mana hidhu oduu namni akka Jawaaritti hojjetu sun jiraate sila har'a Jawaar mana hidhaatti tortora ture ree'ii naan jedhe. Deebisuuf na Eertiraawii tokko. Mee ofaa gaafan. Mee hir'ina keenya ofaa laallu isa kana haa guuttan. Isa kana haa guuttan. Isa kanatu nama madeessa. Isa kanatu nama dhiba. Isa kanatu nama dhukkuba. Isa kanatu nama dhiba. Nama dhiba. Har'a waraana bilisummaa Oromoo ijoollee carii keessa deemtee rakkattu kanaaf bar doolaara 10 as kenni jechuun dhukkuba ta'aa jira. Afaaniin immoo bilisummaa barbaada. Afaaniin immoo dhimma Oromootu biyyaa isa baasa. Kanaaf ammaan booda hin bulfannu 2022 kana keessa haa xumurrannuudha dhaamsi kiyya akka waliigalaatti jechuudha. Akka waliigalaatti. Kana jechuun hoo jennee abaan addunyaatti haa mul'annu. Addunyaa haa dhiphisnu. Addunyaa haa dhiphisnu. Warri addunyaa dhiphisan, warri lolanii falmatan har'a maqaan isaanii addunyaa irratti miidiyaan addunyaa kun ol kaasee dubbataa jira. Nus bakkuma jirru kanarraa yoo sana goone biyya keessa yoo sun ta'e kan Oromootu irra caala sodaatama kan jedhu. Qeerroo fi qarree biyya keessa mootummaan abaaramaan kun mootummaan cubbuu hin sodaanne kun dabballee yakkamtootaa fi cubbamtoota miidiyaa cubbamaa fi yakkama caasaa ofii jala hiriirsee kan isin afaan isin faajjeesse waan miidiyaa isaa qofaa dhageessaniif qofa dhimma isin hin laallanne keessa waraana isin hin laallanne keessa dhugaa isinitti fakkaatee warri seentan duubatti deebi'aatii of ilaalaa. Dhaamsi kun tarii nama 2 nama 3 gurra keessa bu'uudha mala. Yoo addunyaa dhugaa taate, yoo dhugaan dachee sanarratti biyya sanarratti bakkatti deebite, mootummaa kanaa fi dabballeen mootummaa kana jala hiriire xaansee miidiyaan biyya sanaa seeran itti gaafatamta. Tokkoffaa miidiyaan waan mootummaan jedhu qofa gabaasu. Mootummaan dantaa mataa ofiitiif jecha cubbuu hojjeta. Sabarratti cubbuu hojjeta. Isiniin immoo meeshaa godhatee jechuudha. Isiniin meeshaa godhate. Isinis cubbamtoota. Fakkeenyumaaf waan xiqqaa isiniin jechuudhaaf lolli har'a TPLF fi mootummaa Abiyyi yookaan Abiyyi gidduutti godhamu. Mootummaanis Abiyyumaa kan lolchiisus kan lolus Abiyyumaa maraatticha sana jechuudha. Lolli kun lola birmadummaa jedhameeti kan himamaa jiru biyya sana keessatti. Lola birmadummaa jechuun yoo biyyi tokko biyya biraa weeraree, biyyi tokko biyya biraa daangaa cabsee seenee lolee inni sun lola birmadummaa, falmii birmadummaa, qabsoo birmadummaa jedhama. Maaliif daangaa biyya tokkootu sarbame, seera biyya tokkootu biyyi gara biraa cabsee seenee isatu lola birmadummaa jedhama. Har'a TPLF fi biltsiginnaa inni jedhamu, PPN inni jedhamu kan namichi maraatan kun gaggeessu kun warra kaleessa biyya waliin bulchaa turanidha. Har'allee Tigraay Itoophiyaadha.
lolli kun lola birmadummaa hin jechisiisu. Lolli kun lola birmadummaa hin jechisiisu. Sana bira darbaniit lola kana akkumayyuu lola Afrikaa irratti duulame godhaniit karaa miidiyaa qabaniin beekaa waan kana miidiyaan addunyaa hin jennu. Miidiyaaleen biyya Afrikaa tokkollee kana hin jennu. Warra michuusaa yoo ta'e kan Eertiraa yoo ta'e hin beekun alatti. Isaan lollumti kunumtu lola kolonii godhanii miidiyaan biyya kanaatiif waan mootummaan kun jedhu. Eessatti biyya kamtuyyuu Afrikaa koloneeffachuudhaaf waraana labse. Waraana isaa bobbaase. Moo waraanuma Tigraay kana kan kaleessa biyya tiksaa ture walumaan waraana har'aa biyya ajaju kanaa waliin waraana biyya Itoophiyaa jedhamee loltuu Itoophiyaa jedhamee waamamaa ture kanatu Afrikaa koloneeffachuudhaaf ka'e jettanii jedhamee tilmaamameeti. Lola birmadummaa lola kolonii Afrikaa godhamee kan labsame jechuudha. Ani addunyaanu dhimma kanarratti maaliif afaan qabattee akka teesse waaqni fi lafti kun haa beeku. Malee warri kunii fi miidiyaan kana labsu kun sababa kanaan ilmaan sabaa fi sablammii ibiddatti guuraa jiru kun silaa sa'aatii 24 keessatti seera addunyaa irratti dhiyaachuutu irra ture. Inni kun hin taane Oromoo nuti irraa ofaa qabnu. Olola sobaatiin, olola kibijibaatiin qabeenyi Oromoo saani, sangaan, qamadiin, xaafiin Oromoo manatti hafaan jiru. Ilmaan Oromoo bira darbee jechuudha. Ilmaan Oromoo sanuu kichuu ijoollee waggaa 15, 14, 16, 17 dhaqee harka kennachaa jira lolaa miti kan jiranii bardhaqanii harka kennatu. Waraana Tigraayitti jechuudha. Inni kun birmadummaa lola birmadummaa jedhamee waraana TPLF keessuma kaleessa wajjiniinu miila isaanii dhuqaa ture bara biyyi kaleessa gaafa qeerroo fi qarreen Oromoo wayyaanee harka duwwaadhaan lolaa turte sani Abiyyituu itti dhukaasisaa ture bara. Muktaar Kadir har'a qaama mootummaa kanaati. Agaazii gaafa sana Oromoo ilmaan Oromoo irratti dhukaasaa turee fi ajjeesaa ture galateeffate gadi ba'ee Agaaziin galata qabdu. Finxaaleeyyii biyya kana keessatti dhakaadhaa fi baankii saamuudhaaf ka'an. Dhakaadhaan maskaawot foddaa fi konkolaataa caccabsaa turan wareegama kaffaltanii dura dhaabbattanii falmitanii jedhee Agaaziidhuma laal ilmaan Tigraay kanatu Muktaar Kadir hiriyaan michuun Abiyyi Ahmad dhalootan illee kan walitti dhiyaatan galateeffataa ture. Isaan kun akkuma kamittuyyuu birmadummaa biyyaa sarbuu hin danda'an humna sanaallee hin qabaatan. Yoo falmatan mirga ofii salbatu. Mirga Tigraayummaa tagaaruu weerara Amaarri irratti gaggeesse ilmaan nafxanyaa irratti gaggeessan falmachaa jiran. Babal'ifannaa lafaa weerara lafaa isa kana ofirraa falmachaa jira ilmaan Tigraay. Namuusan qabsoo Oromoon gaggeessan TPLF namuusan sirnaan isin hin dandeenye jettee gadhiiftee deemte. Har'a lolli har'a gaggeeffamaa jiru kun iristii Amaaraa deebisuudhaaf. Amaarri kan isaanitti miti baay'ee iristii babal'ifannaa lafaa Amaarritti deemaa jiru kan jechuudha. Kanarra Karrayyuutti Oromoo haamaa jiran kan. Kanarra Beenishaangulitti Oromoo haamaa jiran kan. Horroo Guduruutti Oromoo lafarraa haamaa jiran gubaa nyaachaa jiran kan. Noonnotti Oromoo halkan tokkotti Oromoo 29 fi mana 300 ol guban kan. Babal'ifannaa iristii Amaaraa ilmaan nafxanyaa jechuudha. Isa kanaaf Abiyyi miidiyaa fi piroopaagandaa qabuun isin kijibee sammuu isin xaxee ibiddatti isin oofaa jiraate. Isa kanarraa duubatti deebi'aadha. Kan jedhuun qeerroo fi qarreedhaaf dhaama. Asumaanuu warri kun
Oromoon jabaatee irratti hojjetee seera addunyaan baafattee irratti miidiyaa fi mootummaan kun kijibaan dhala namaa mufichisiisaa jiraachuusaa, duguuggaa sanyii gaggeessaa jiraachuu isaa ariitiidhaan akka dhaabuu fi akka seeratti dhiyaatu irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef asumaan hayyoota Oromootti dhaamsa koo dhaammadhaa jechuudha. Inni dhumaatii Oromoon waan isatti as deemaa jiru maaliif har'a kan dhagaa jiru miidiyaa armaan amma jechaa jiru kana waan ta'eef waan Oromoo irratti ammuma kana ta'aa jiru argaan jiru Oromoon. Har'a Oromoon akkuma bara Minilik sana zamachaa Minilikii duula Minilikii kan ittiin duulamullee birgeedii Minilik. Tarkaanfiin Oromoo irratti fudhatamaa jirullee isa Minilik fudhatu sana dachaa 3 jechuudha akkuma duraan jedhe. Har'a sabni Oromoo lafti Oromoo hedduun keessumaa Wallaggaan bahaa to'annoo Amaaraa jara oolaa jira, faannoo jara oolaa jira. Inni kun tumsa liyyuu poolisiin naannoo Oromiyaa, naannoo Amaaraa, faannoon Oromoo irratti gochaa jiruun qotee bulaa Oromoo buqqisaa, ajjeesaa, lafa balfachaa gochaa jiran jechuudha. Oromoon jaarraa kana keessa bara kana keessa isa kana fudhatee kana jalatti cabee lafti isaa weeraramee Amaara jalatti sirna naftanyaa jalatti cabee bulu hin jiraata yoo taate egaa inni illee achumaanuu malachuutu isarra jiraata. Yoo ta'uu baate garuu Oromoo wal faana hiriiree ka'ee waan kana mana isaatti otoo hin galin ofirraa dhaabsisuudhaaf wal faana hiriiree ka'uutu isarra jiraata. Oromoon kaaba kibba giddugala bahaa lixa otoo hin jedhin manatti galuu hin qabu. Oomisha isaa oomishachuu hin qabu. Amaara ofirraa dhaabuu, sirna naftanyaa kana ofirraa dhaabuu, ofirraa buqqisuutu isarra jiraata. Isa kana dhaamsa hodhumaatiitii hojiirra oolchuudhaaf hidhannee ka'uudhaaf Oromoon dirqama seenaa ofirraa qabnaa. Yoo kana taane barri amma keessa jirru kun sanayyuu bara qaroominaan naftanyaadhaa gadiitii miti, bara humna namaatiin naftanyaadhaa gadiitii miti. Bara sana warra adiitu isaan gargaaree jenne Minilikiin amantii isaanii babal'isuudhaaf warri adiin isaan gargaaraniit teknooloojiidhaan gargaaramaniit nu cabsanii jennee himachaa turre. Bara kana waan himannu hin qabnu. Bara kana waan himannu tokkollee yoo hin qabnu jechuudha. Yookaan dhumnee lafa kanarraa badu yookaan diina kana bakka isaatti deebisne sirna nuuf malu biyya nuuf malu ijaarrachuu jedha. Barri kun bara nagaa, bara gammachuu, bara Oromoon ba'aa ulfaataa kana keessaa ba'ee akka sabaatti ta'ee jiraatu Waaqayyo nuuf haa godhu. Injifannoon uummata Oromooti. Haa ta'u kabaja guyyaa waraana bilisummaa Oromoo guyyaa boruuf deemu kana Oromoon marti waan qabu, waan harkaa qabu guduunfatee, waan sammuu qabu ofirraa baafatee waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuu qaban jedha. Injifannoon uummata Oromooti. Woboon abdii saba Oromooti. Kan biraan qabnu baay'ee tattaafanneerra. Karaa nagaas jenneerra. Karaan nagaa sun karaa dhakaa nutti taate. Karaan nagaa sun karaa dhakaa nutti taate. Dhakaa hin fonqolchine, hin garagalchine taate har'a. Karaan nagaan bara 2018 hawwisu jechuudha. Bara deebanaa barri kun bara nagaa, bara injifannoo nuuf haa ta'uun jedha. Bara haati Oromoo imimmaan ishee irraa qabu. Waaqayyo nuuf haa godhu jedha. Galatoomuu.